Afuurri waaqayyoo afuura nagaati kan boqonnaa kan ragalfiiti namni isa qabu turatu hin lalisaa bila yuutu ala ulfaataa keessa taa'ee ija koofannoo kirra kaa'ee gara keena yaachisa akkasumaan na gammachisa. Shalom shalom nagaaniif araarri ayyaanni jaalalli waaqayyoo isiniif haa guddatu. Eelsaatuuf jalatti kan argamtanii obboloota koo ijoollee Itoophiyaa hunduma keessaniif kaaba kibba baha dhiyaarra kan jirtanii biyya keessa biyyoota garaagaraa keessa kan jirtanii haala mijatuuf haala mijanne keessa kan jirtanii akkasumas immoo ji'a kana ramadaanarraa sooma karaa garaagaraatiin ammoo hunduu amantaa qabuun gara waaqasaa kadhataatiin kan jirtan saba koo kan taatan hundumaaf nagaan iddoo jirtanitti isiniif haa guddatu. Egaa YouTube koo Eelsaatuuf like share subscribe naaf godha. Ani waan tokko keessaa waan tokko egaa waan ofii yaada keessaa maaf obboloota kootiif hin irre yaada koo kana maaliifi wanti ana biratti gaaffii ta'e nama biraa birattis gaaffii ta'uu danda'a tokkoof deebii ta'uu danda'a tokkoof ammoo wanta isa irraa deebi'uu danda'a tokkoof ammoo deebii ta'a tokkoof ammoo wanta tokko isa irraa deebi'uu danda'a innis maalidha egaa hojjetaatiin isin wajjin haasa'aatiin jira dhiifama sagalee seenuu fi innis maal inni kan tajjabee keessaa egaa nuti hundinuu wanta takka yeroo jalqabneetiin jennu yeroo jennu ittiin guddachuuf yookiin ittiin jijjiiramuu fi wanta hin beekne wal barsiisuudhaaf akkuma ammoo biyya keenyaatitti egaa namni keenya yookiin ammoo sabni Itoophiyaa kan jedhamu hundinuu jechuudha wanna tokko waan ammoo yeroo baay'ee ana ajaa'ibu egaa namni tokko wanta takka yoo beekeetiin jedhe waan beeke sanii obboleessa isaa barsiisuu hin barbaadu. Obboleessa isaa sanii utuu barsiise obboleessa isaa san biraas waan biraa fudhataa silaa tokko qabaa maal ta'aafi lama ta'aafi waan lama argata yookiin san caalaa argachuu danda'a. Kanaaf waan tokko yoo beeknu yookiin waan tokko yoo qabaannu obboleessa koof haa ta'u yookiin obboleessa koofis waan beeke kan hin beeksa wanta gaarii sabni keenya yookiin ammoo ummanni Itoophiyaa waan gaarii waliif hiruu hin barbaannu waan hamaa otoo ta'eeti sa'aatii tokko keessatti onlaayinii kana hunduma wal ga'a wanti gaariinoo garuu akkasii miti garuu maafi akkas ta'a biyyoonni biraa yoo laallu wanta gaarii irra hafarsu malee wanta hamaa akka keenya nafarsan kanaaf maaltu ta'a guddinna hin qabnuyyu guddinna waliin guddannu tokko irra ka'a tokko darbuu isaa hin barbaadu uumatiin shoo irratti uumaxiqqoo irratti dhugaa kun garuu maaliif ta'a even biyya ambaa dhufneetu biyya ambaatittu walitti maaf inaaf naam walitti maafi waan gaarii waliif yaanne kamana tokko hojjetu mana tokko sanitti waan gaarii waliif yaadu yookiin ammoo iddoo wayititti wal arguu danda'a achumattuu ija badaa wallaalaa fakkeenyaaf biyya adii jiraataatiin jirra warri adiini fakkeenyaaf namni wanti wayyoo jijjiirate sitti bareeda waaw jedhanii kenna hoo dagaleen nama laala ija sangaa ganamaa beektuumi sangaan ganama yoo baasaniitiin jedhanii qotuu fi gaarrifatee nama laala. Egaa warri ammoo qotee bulaa ta'e hin beeku ani intala qotee bulaa waan ta'eef kanaaf hin beeka waan ta'eef ijoollee baadiyyaati hundi keenya baadiyyaa irraa baane kanas immoo hin wallaalla yoo biyya ambaa dhufnu yoo magaalatti degallu an garuu yoomiyyuu akka kootti jechuudha yoomiyyuu bakka ka'e yookiin ammoo ka'umsa koo handhuura koo dhoksuun barbaaduyyuu natti tola maaliifi dhugaa irratti yoo hundaa'aniitiin jedhan rabbillee nama gargaaraa namnillee nama amana jechuudha
Innam ani kana ajaa'ibe nama tokko wanta tokko wallaaltee yoo gaafatteetiin jettu waan sani gizee tokkotti akka wayii sitti himaa gizee kaan ammoo wayii naan gallee bee waan akkanaa hojjetteetiin jettu biiziidha yeroo hin qabu bakka wannuma qabu xiqqoo san boonfata garuu ta'uu hin qabu iyyuu akkanatti dheeraas karaa dheeraas deemuu hin dandeenyu. Namas ammoo iriyyaa yookiin ammoo jiraami namni namaan nama malee ufitti namni tokko namaa mitiyyuu garuu namni nama wajjin maaliidha nama kanaaf ilmi namaa hundi maaliif waan gaarii waliif iyyaanne kan jedhu biyya ambaa ta'eetiin onlaayinii irra waliin argu jaan akkasumaan bilbila walitti haasa'e maaf wal jibba maaliif walitti inaafa maaliif kanaaf ani yeroo hunduma gaafii natti ta'a kana keessaa ba'uu qabnaa jijjiiramuu qabnaa wal jaallachuu qabnaa eenyus eenyuun hin taruu eenyus ammoo eenyu gadii miti waan tokko ani wallaaluun danda'a garuu wanti tokko ammoo karabbinaaf kenne taayilentii wayiin qaba atis hin qabda garuu ishii isa utoo walitti dabalamteetiin jettee waan guddaa hojjette ummanni keenya yeroo guddaa walitti dabalachuutu hin taane walirraa hiiquu barbaanna walitti ammoo wanti jedhu kan ammoo hin jaallannu garuu kun ta'uu qabu iyyuu amalli kun nu dhiisuu qaba amalli akkasiisan dhiisuu qabna tokko ta'uu qabna yaadaan tokko ta'uu qabna wal gargaaruudhaan namni tokko yoo wallaaleetiin jedhe maaf wallaaltee wanti kun akkana karaa namatti mul'isuudhaan karaa yoo namaaf taane nuufis ammoo gaafa rakkanni tokko karaa ammoo waaqayyo nuuf bana gaafa nama ka tokko otoo rakkatutu arginu cal jenneetiin jenne gaafa nuti rakkannu karaa argachuu dhabuu dandeenya sababa maaliitiif waan facaafne maaliifi namni tokko maasaa isaa irratti yookiin bakka qotuu qonna isaatiitti wannuma facaasisan deebi'eetini firii sana hammata firiin ammoo gaarii yoo facaafne firii gaarii fudhanna firii hamaa yoo facaafneetiin jenne firii hamaa san fudhanna isa kanaafi maaliif akkas ta'a kan jedhu yeroo guddaa gaafii natti ta'a kanaaf akkas ta'uu qabnu shamarran akkas ta'uu qabnu obboloowwan dhiiraa wal jaallachuu qabna waliif ammoo yaaduu qabna waan beeknu wal beeksisuu qabna anumatu beekaan anumatu guddataani karaa naman dabarsu namni nama wajjin guddata kana waan ta'eef jaalala haa qaban walumaa galatti maal jedhaatiin jira waan tokko yoo beekte waan tokko saniin dhoksatiin dhuffatini nama kaaniif share godhu nama kaaniif dubbadhu nama sanirraa waan gaarii argatta atis beekumsa tokko qabdu irratti tokko dabalatta yookiin ammoo achi ol isin dabalatta egaa kan jedhu baay'ee galatoomaa kanaafuu wal gargaaraa haaluma kamiin keessattu namni nama gargaaruuf nama ta'uun ga'aadha kanaaf haaluma kam keessattu egaa waan tokko namni yoo hin beeku jedheetiin jedhe hamma isinii danda'ameen nama san gargaaru yaada gaarii kennu yoo isin bira hin jirre yookiin ammoo wanta gargaartan san wanti beektan sun wanti inni si gaafate sun yoo si bira hin jirre gara nama beekutti hamma dandeettee maal gochuu qabda akeekuu qabda itti bakka akkanaaf ittiin argama maaliif wariif karaa ta'uu qabna wal gargaaruu qabna yoo akkas taane hin guddanna biyya keenyas hin guddifnu ofis hin jijjiirra isa kana waan ta'eef kanaaf obboloota koo waan dhageettaniif baay'ee galatoomaa wal jaalladhaa waan gaarii waliif yaada obbole waan ufi yaadattu waan ufi jaallattu waan gaarii obboleessa kan keessa kaaniifis waan gaarii sanii yaadiif waan ufi feetu akkuma sani waan gaarii obboleessa kan keessaniifis fedhuu qabda yoo akkas taaneetiin jenne guddataatiin deemna arreeli wanta tokko yoo waan hamaa yaanne wanti gaarii nuuf dhufa nutti fakkaata garuu akkasii miti dhugaa wanta gaarii godhuun wanta gaarii hojjechuun wanta gaarii facaafachuun deebi'ee nu uumaa fi isiniin jechuu barbaadeete obboloota koo waan qabdu irratti siif dabalamaa
tokko qabdu namaaf beeksisi. Isa nama kaan bira jirullee ati sammuu beekumsa san irraa fudhadhu yoo san ammoo wajjin guddannaa baay'ee galatoomaa. Isinitti dheeressuu kana caalaa waan na dhageettaniif galatoomaa isiniin jedhaa. Egaa chaanaalii koo like, subscribe, share na jajjabeessaa koomentiidhaani. Yaada qabdan yaadaan kaase kanarratti yaada qabdan isinis naa kennaa. Gaafa biraa kana caalaa waan ammoo taajjabe keessaa isinitti himuu danda'a. Galatoomaa eebbifamaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.